fayyaa harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan abbuunnoo waa beekooti hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Fagoorra ta'anii waraana bilisummaa Oromoo qeeqoo ta'uu hin taane wanta barbaachisuun itti dhiyaatanii deeggaruutu furmaataa jedhame. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfillootti hidhattoonni PP dargaggoo nagaa tokko ajjeesan. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaatti loltoonni mootummaa Itoophiyaa namoota dararaa jiraachuu maddi keenya ifoomsee jira. Oduu keenya biyya alaatiin paarlaamaan Kooriyaa Kaabaa foon saree akka hin nyaatamneef sagalee guutuun erga raggaasisee booda mormiin karaa hawaasaa isa mudatee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Fagoorra ta'anii waraana bilisummaa Oromoo qeeqoo ta'uu hin taane wanta isa barbaachisuun itti dhiyaatanii deeggaruutu furmaataa jedhame. Sochii adeemsa bilisummaa fi ijaarsa Oromiyaa taasifamaa jiru keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gahee olaanaa taphachaa jiraachuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee qaamolee hedduun adeemsi bilisummaa Oromoo dheerachuu isaaf qeeqa garaagaraa waraana bilisummaa Oromoo irratti tuulaa jiru. Akka fakkeenyaatti diiyaasporaan Oromoo ardiilee addunyaa garaagaraa keessa jiru adeemsa walxaxaa fi ulfaataa waraanichi keessa imalaa jiru hubachuu dadhabuun bilisummaan ariifataan maaliif hin dhufne jechuun dhaabicha qeeqaa jiru. Kanumarraa ka'uun qaamoleen rakkoo dhaabichaa qofa tarreessuun komii kaasan qeeqa qofa otoo hin taane dhaabichatti siquun tumsa bilisummaa Oromoo ariifachiisuuf gargaaru akka gochuu qaban dhaamamaa jira. Wanta gadi ta'anii ka'an ol jedhanii fuudhu akkuma jedhamu qeeqoo fi komachuu dura gargaaruu fi utubuutu dursuu qabas jedhamee jira. Waraanichi haala ulfaataa keessa taa'uun lolaa hidhataa jira malee qaamni yookaan gareen al takkaa hidhachiise waan hin jirreef bu'aa bahiin qabsichaa hedduu jechuun namoonni dhaamaa jiru. Rakkoon Oromoo mudate karaa ariifataa ta'een akka furamuuf namni hunduu yaada furmaataa dhiyeessuun gahee isaa taphachuu qaba malee yeroon ta'anii wal qeeqan hin jirus jedhamee jira. Mootummaan kun adeemsa Oromoo balleessuu isaa waan jabeesseef Oromoonis tokkummaa isaa jabeessuun gite isaa kan ta'e farra Oromummaa kan ofirraa fonqolchuu qabas jedhamee jira. Dhaabbileen Oromoo biyya alaa fi biyya keessaa karaa dhaabicha fayyaduu danda'uun bira dhaabbachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfillootti hidhattoonni PP dargaggoo nagaa tokko ajjeesan. Hidhattoonni mootummaa PP aanaa Anfilloo ganda gobbii ijaarii keessatti dargaggoo Kaasahuun Minjaa'uu jedhamu ija maatii duratti rasaasatti roobsuun ajjeesuu maddi keenya nuuf himee jira. Dargaggoon kun badii tokkollee qabaatee otoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhamuun gara mana isaa erga deemanii booda ajjeesuu odeeffannee jira. Dargaggoon kun badii tokkollee kan hin qabnee fi himata isaanii kanarraa bilisa ta'uu isaa ibsuuf kan yaalte Armeen Kaasahuun mucaan ishee akka hin ajjeefamneef miila hidhattoota PP'tti kuftee kadhattus gara jabinaan rasaasatti roobsuun ajjeesuu maddeen keenya nuuf ifoomsanii jiru. Qaamoleen mootummaa kunneen ittuma fufuun dargaggoota lama erga fuudhanii deemanii booda hanga ammaatti eessa akka geessan hin beekamne jedhameera. Waggaa tokko dura namoota shakkitan ajjeesaa malee hin hidhina ajaja jiru kan dabarsan caasaan mootummaa Oromiyaa gocha isaanii kanaan ilmaan Oromoo lafarraa fixaa jiru. Kanaanis Oromiyaa goleewwan hundaa keessatti namoota nagaa mana isaanii keessaa baasuun ajjeesaa jiru. Hidhattoonni mootummaa PP sabarraa dhalatan daguuguun seenaa isaan gaafachiisu dalagaa jiru. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaatti loltoonni PP namoota dararaa jiraachuu maddi keenya ifoomsan. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaatti hidhattoonni PP namoota nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dararaa jirus jedhamee jira. Qaamoleen mootummaa kunneen aanaa Cawaaqaa ganda gabbinaa keessatti namoota mana isaaniitti seenuun waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun qabuuf yaalanis namoonni hedduun harkaa miliqanii namoota qaban immoo mana hidhaatti dararaa jirus jedhamee jira. Achuma aanaa Cawaaqaa ganda biiftuuttis dararaan qaamoleen mootummaa kanaan baay'achuu maddi keenya ifoomseera. Gandichatti maanguddoota maqaa shaneedhaaf nyaata laattu jedhuun mana hidhaatti guuranii jiraachuu maddi keenya nuuf mirkaneessee jira. Caasaaleen mootummaa aanichaa hidhattoota qawwee qaban hawaasa gidduutti bobbaasuun namoota nagaa dararaa jiru jedhame. Aanaan Cawaaqaa aanolee Oromiyaa dararaan qaamolee mootummaan keessatti raawwatamu keessaa ishee tokkodha.
Godina Harargee Bahaatti namni nagaan tokko caasaa mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamuun dhagahame. Godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dawwaa keessatti caasaan mootummaa nama nagaa rasaasaa rukutee ajjeesuun himamee jira. Bulchaa Araddaa Malkaa Qaroo kan ta'e caasaan mootummaa Ziyaad Haruun jedhamu nama maqaan isaa Reediwaan Sheddiin jedhamu walgahii irratti gaaffii hawaasummaa waan gaafate qofaaf rasaasaa rukutuun ajjeesuu maddi keenya GMN itti himee jira. Namni ajjeefame Reediwaan nama siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'ee fi gaaffilee rakkoo Oromoon keessa jiru nama gaafatedha jechuun maddi keenya nuuf himeera. Kanaan dura godina Iluu Abbaa Boraa aanaa Daarimutti namni daandiin aspaaltii magaalaa keessa nuuf haa galu jechuun gaafate butamuun achi buuteen isaa dhabamuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa caasaa maafiyaan ijaarame qulqullina beekumsaan gadi aanaa waan ta'eef nama kamuu haaluma salphaa ta'een rasaasatti roobsuun ajjeesaa jiru. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti caasaaleen mootummaa walgahii gubbaa jiran bilbilli miseensa isaanii tokko bilbilamuun hoggaayyuu waltajjii jeeqxe jechuun rasaasatti roobsanii ajjeesuunis ni yaadatama. Paarlaamaan Kooriyaa Kibbaa foonni saree akka hin nyaatamneef sagalee guutuun erga raggaasisee booda mormiin karaa hawaasaa isa mudate. Biyyi Kooriyaa Kibbaa baroota hedduuf foon saree akka nyaata qaalii fi filatamaatti ilaaluun hawaasa biyyattii biratti gatii guddaa qaba. Dhiyeenya kana gareen mirga bineeldotaaf falmu marii biyyattii waliin taasiseen biyyattiin dhiibbaa bineeldota irraan gahaa jirtu akka dhaabduuf gaafachuun milkaa'ee jira. Bulchaan biyya Kooriyaa Kibbaa Yoon Suk Yeol mirgi bineeldotaa eegamuu akka qabu waan amananiif seericha garaa guutuudhaan fudhatanii jiru. Foonni saree akka nyaata qaaliitti keessummaaf kennamu kun kanaan booda biyyattii keessatti dhorkamee jira. Hinumayyuu namni saree qale hidhaa waggaa 2 hanga 3 adabamas jedhamee jira. Rakkoon addaa labsii uggura foon saree mudate immoo hawaasaa fi industiriiwwan foon saree qopheessan irraati. Namoonni hojii foon saree qopheessuun of jiraachisan mormii kaasuun mirgi waan barbaanne hojjechuu keenya nuuf haa kabajamu jechaa jiru. Mootummaan biyyattii immoo industiriiwwan kunneen hojii bira akka eegalaniif fala barbaadaa jira. Oromiyaa keessatti nyaati cuukkoo nyaata aadaa fi isa qaalii akkuma ta'e Kooriyaa Kibbaatti immoo foonni saree isa qaaliidha. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii saabskraayibii godhaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.